miirri kun ana qofa keessa moo isin hunda keessa jira. Jechamni kun yeroo baay'ee hin jedhama. Inni kun dhugaa moo soba? Yookaan of bareechisuu akkasuma mana ofii miidhagfachuu fi uffata bitachuu hiiqaa manaa bitu wanti akkana jara gammachiisu hin jiru jedhan. Dubartii waan akkana jaalattee jedhan. Jechi kun dhugaa moo soba? Koomentii jalatti naa barreessaa isin jedhaa isin eega. Zulaan mastaawqaa hojjetaa jirti yoo jettanii gaafisnitti ta'e lakkii akkasii miti. Mudannoo kiyya isiniif qoodaa jira malee. Viidiyoo kiyya kan hanga xumuraa ilaaltan malee biraan darbina. Gaawonii akkam bareeduu fi kwaalitii ta'e akkasuma turkii irraa dhufe akkasuma qamisii stireechii habaa jalaan ta'e akkasuma gaawonii garaagaraa wajjin uffachiisuu danda'u. Hedduu bareedaa ta'e kophaatti illee uffachiisu hedduu bal'aa ka ta'e namoonni barbaadan keessa na dubbisaa isinin jedha. Uffata hedduu kwaalitii yoo ta'e na biraa order godhachuu hin dandeettan isinin jedha keessa na dubbisaa. Viidiyoo kiyya kan hanga xumuraatti ilaaltan malee biraan darbina isin fayyada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni jaalatamtoota hordoftoota Zulaa Maashoo. Amantiif kutana soo addan godin kan biyya keessaa fi kan biyya alaalle kan dhiiraa kan kalaalle hundi keessan bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya ka onni qulqulluu irraa madde isin bira haaziraat isin jecha Zulaan har'a maal qabattee dhufte maal fiddee dhufte laata jettanii gaafis nitti ta'uu mala. Asumaani warroonni maatiin taatan jechuudha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan bakkee sheer jettu santuqaati hiriyoota keessaniif sheer godhaati ittiin buhaaraa isinin jedha akka ittiin buhaartan abdii guddaa isinirraa qaba. Waan baay'ee na garrabe waan baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Miirri kun ana qofa keessa jira moo dubartoota hunda keessa jira jedhee na garrame. Viidiyoo kana qabadhee isinii dhufe isinin jedha ittiin buhaaraa isinin jedha. Warroonni maatiin hin taane jechuudha. Viidiyoo kana subscribe gochuudhaan maatiin naaf ta'an. Yeroo hundaayyuu isin fayyada wanti osoo viidiyoo kana hin ilaalin dura laayikii tuqaa isinin jedha. Viidiyoo kana garuu hanga xumuraatti ilaaltan malee bira hin darbina tasuma. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaaltan malee bira hin darbina isinin jedha. Miirri kun ana qofa keessa moo isin hunda keessa jira. Garuu akka jecha maatiitti jechuudha. Jechamni kun yeroo baay'ee hin jedhama. Dubartoonni jechuudha. Inni kun dhugaa moo soba? Warri dhugaa jettanillee warri sobattanillee koomentii jalatti naa barreessa. Yookaan of bareechisuu akkasuma mana ofii miidhagfachuu fi uffata bitachuu hiiqaa manaa bitu wanti akkana jara gammachiisu hin jiru jedhan. Dubartii waan akkana jaalattee jedhan. Jechi kun dhugaa moo soba? Koomentii jalatti naa barreessaa isin jedhaa isin eega. Hunda keessanii jechuudha. Amma maal ta'ee yoo isin jedhee kaleessa sulxaaninillee bari'adhee abbaa manaa kiyyaanillee habaayaa bitadha jedhee manaa bahe. Yookaan akka daheereef lafaa ka'e hin beektanii bakka haarawaa taanee of babbareechifnee bahuu qabna. Ofiif jechuun hin jiraanne bakka ofii keessanii ofii gammadu ofii keessanii qalbii keessan of gammachiisu akkasuma dibbirtii keessaa bahuu akka hin jiraanne bakka akkas ta'uuf jechuudha. Yaalla jechuudha. Nu dubartiin nu hundinuyyuu ana qofaa miti jechuudha. Dubartiin kamuu waan akkasiisan hin mokorra. Kanaaf habaa bitadhee abbaa mana kiyyaa mari'adhee bakka birrii habaayaa bitadhee manaa bahe. Ergas maal taati seetanii Zulaan teessanii erga habaayaa bitadhee bahee suuqii seenee yoo suuqii seenuyyuu wanta kanaan dura barbaadaa turetu jira. Osoo achi hin gahin dura mana kosmoo yookaan mana dibataa jechuudha. Mana dibataa dhaqee daa'imaaf jechuudha. Hin jiraan nuti daa'ima keenyaaf nu barbaachisu hin jira. Isa san bituuf durallee isa illee karoorfadhee manaa bahee waan ta'eef isa san bituuf deeme. Isa san yoo bitu chaampoo kana argitanii. Chaampoon kuni mirtii Ameerikaati. Isa kana birrii 3,500 bite. Garuu kanaan ta'e kooppiileen jira. Kooppiin suni gaarii miti daa'imaaf jennaani. Isa kana 3,500 bite. Isa kana garuu iyyuu jechuudha yoo xiqqaate jedhe hoggaan fayyadamee yaada. Maaliif jennaani mataan daa'imaa diqqisuudha baay'ee hin fudhatu. Sababa sana jecha chaampoon kun dirqama jechuudha. Daa'imman kamuu chaampoo dhabuu hin qabdu dhiira ta'e shamara ta'e. Sababa sana jecha chaampoo kana birrii 3,500 bite. Amma as deebi'ee qibaatiillee dirqama. Qibaatiin mataa isaatiif dirqama. Dhadhaalleen yeroo tokko son taane guutuun osoo dhadhaa argate irra bareeda jedhee yaada. Garuuyyuu nu biratti jechuudha dhadhaan baay'ee akkasitti dhadhaan nusuun hin argamu. Achirraallee maatiin isaa baadiyyaadha. Naafiin erganii garuu isa san firiijii kaayaa daa'imatti dibuun baay'ee ulfaata. Maaliif jennaaniin hafuura dhahaa ergasii hafuurri isaa sun argitanii kan turiinsaa sun argitanii funyaan isaa na jala affanee funyaan isaa akka qufaa qabu kan hin jiru akkasuma na jala affanee jennaaniin. Yeroo baay'ee bullitii dhaqaa akkasii bituun irra namaa hin mijatu. Dhadhaan nus ullee isin hin naggaxxamu waan ta'eef qibaatii kana biteef. Qibaatii kana birrii 2,000 fi
dhibba jahaan bite jechuudha. Qibaatii kanallee yoo xiqqaate hoggaa ol dibata jedhee yaada qibaatii kana. Akkasuma ispaardeetiin isaallee baay'ee fagoo waan ta'eef ispaardeetiin isaa kan itti dhumatu bara 2028 guyyaa ji'a jahaffaa gaafa bulii 18 irraa dhumata ispaardeetiin isaallee waan ta'eef isa kana 2600 bite. Ammallee ergasii isaaf bitee ofillee yaadachuu qaba kan jedhu chaampoo kana argitanii chaampoo kana jechuudha. Mashallah chaampoo bareedaadha. Hin banamne jechuudha naan banamu. Chaampoo kana birrii meeqaan bitee? Birrii 2000 bitee jechuudha. Anillee yeroo baay'ee na fayyada jedhee chaampoo kondiishinarii rifeensi kiyyaa haphiidhaallee akkasuma rifeensa luuncaa isa jedhamuun jira milaafaasan rifeensi kiyya isa san waan ta'eef garuu bubuqqaan baay'ee na rakkise. Asumaan jechuudha warroonni bubuqqaa dawaa isaa beektanii koomenti jala barreessaa isa kana jechuudha bubuqqaa jedhee chaampoo kana birrii 2000 bitee ergasii isii tana jechuudha argitanii isii tana jechuudha rifeensa keenya yeroo dhiqannu jechuudha kan ittiin maasaaj godhaa ittiin dhiqannu san argitanii isa kana kinooti. Isii 350 bitee jechuudha. Ergasii of qofaa bitadhee abbaan manaa kiyya maa hafa ka jedhu shittoo kana bitee jechuudha. Shittoo baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Shittoo baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Shittoo kana isaaf bite jechuudha. Akkuma isaan bitan kana. Shittoo tana meeqaan bitee? Birrii 2800 kinooti waan isin argitan kanneen bite. Meeshaan ammaan mana koosmootii bite kun birrii meeqa fixa? Koomentii jalatti barreessaa. Birrii meeqa fite bakka koosmoo kanatti isiniif gala jedhee yaada. Kanallee herreegadhaatii ammallee isa biraa wanta barbaadaa ture kan jedhee kinoo kana jechuudha. Gaa'onni akkam bareedu maashaallaadha. Gaa'onni kana baay'ee jaaladha jechuudha. Hedduu jaaladha. Osoo isa kana baay'isee firee aynata kararii hedduun bitadhee baay'ee natti tola. Gaa'onni kunoo akkana jira. Uffatuma barbaanne wajjin godhachuu hin dandeenya. Gurdii wajjin barbaanne, qamisii wajjin barbaanne. Uffatuma nutti tole hundi wajjin godhachuu dandeenya. Harki isaallee akkuma isin argitan kana maashaallah bal'aadha. Allee nuti hin harkisu jechuudha. Inni kun yeroo bonaa akka godhachuun mijaa'u inni sun gatiin isaa meeqa jettanii gaa'onni birrii 4500 jechuudha. Ittaansee qamisii yeroo baay'ee soqaa ture jechuudha. Maal soqaa ture yoo jettan inni qamisii kana baay'ee stretch godha ka Dubaayiiti qaxeetaa Dubaayin irraa galu hedduu orjinaali kwaalitii ka ta'e jechuudha. Ka Itoophiyaa keessaatii miti ka Dubaayiiti jechuudha. Baay'ee orjinaali ka ta'e jechuudha. Isa lama bitadhee akkuma isin argitan kana lachuu kiyuunooti kararii garagaraati. Kun kararii magaalaa kun ammoo kararii diimaa magaalaa jedhamu hedduu bareedu. Kun kararii gurraacha inni kun tokkocha isaa birrii meeqa? Birrii 3,300 jechuudha. Lamaan isaa 6,000 fi Ibajaa ittaansee caammaa baay'ee bareedu caammaa Zaaraa jedhamte jechuudha. Caammaan tun amma faashinaa dhufte dhiyootan jechuudha. Akka carraa ta'e gaa'onni kana walitti maachi naa ta'e jechuudha. Gaa'onni daalacha kana walitti maachi ta'e jechuudha. Hedduu bareeda caammaa baay'ee jaaladhuu fi baay'ee barbaade jechuudha. Caammaa tana hedduu barbaade akkasuma immoo Zaaraadha. Caammaa hedduu kwaalitii taate argitanii baay'ee bareeddu taate. Gatiin caammaa kana birrii 4,000 jechuudha. Meeshaalee haganaa bitee galee jechuudha. Walumaa galatti zulaan teessanii waan karoorfatanii baate dhiiste waan biraa akkanatti isin shamatee galte meeshaan kunniin meeqa akka fixa walirratti koomentii irratti naa barreessa. Isin jaaladha isin hordoftoota kiyyaa.